yeronduma har'as booriisa to'atuma mana keenya dhumaatati Yesuus nan dhufanuun jettee jirta kanaaf hunduu si waammata Gooftaa Yesuus Maranatha Yesuus abdii keenya yeronduma har'as booriisa to'atuma mana keenya dhumaatati Yesuus nan dhufanuun jettee jirta kanaaf hunduu si waammata Gooftaa Yesuus Maranatha 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 Dafii kootu Gooftaa Maranatha 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 Dafii kootu Gooftaa Ufati ke Gooftaa baay'ee jireenya biyya lafaa nuti jibbiiree dursa mootummaa kee barbaanna dafii nuuf kottuu si eegganna nuti kunoo sittiina ulfina kee hawwinee jireenya biyya lafaarraa gammachuu guutuu dhabnee si arguu barbaanna yommuuf dhufta laata si eegaa jirra Yesuus Maranatha Maranatha Dafii kootu Gooftaa Maranatha 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 Dafii kootu Gooftaa Afuurichi fi misirrittiin kottu hin jedhu namni kana dhaga'us kottu haa jedhu namni dheebotee haa dhufu namni bishaan barbaadus utuu gatii hin baasin bishaan jireenya kennu haa fudhatu Ameen. Mul'ata Yohaannis 22:17 Misirroo nuti gajiru ulfinaan dafii nuuf kottu Misirroo nuti gajiru ulfinaan dafii nuuf kottu si waammanna si eegganna si yaaddanna fuula kee arguu hawwina si waammanna